Biiroo Fayyaa Oromiyaa gama hojii kenna tajaajila hospitaalotaa bara hojii 2016 gaggeessuun karoora hojii bara 2017 irratti caasaalee isaa wajjin marii gaggeesse. Kaayyoon gama raawwii waliigalaa kenna tajaajila fayyaa kanneen hospitaalotaa kun kenna tajaajila fayyaatiin hanqinaa fi cimina jiru adda baasuu, bakka muuxannoon jirutti muuxannoo fudhachuu fi hojii kenna tajaajila fayyaa bara 2017 fooyyessuuf yaadamee qophaa'e. Hoogganaa itti aanaan Biiroo Fayyaa Oromiyaa Dr. Bokonaa Guutaa keessummoota sadarkaa federaalaa fi magaalotaa godinaalee Oromiyaa irraa dhufan simachuun ergaa dabarsanii kenni tajaajila fayyaa yeroodhaa gara yerootitti fooyya'insa argamsiisaa jira. Kana caalaa hojjechuu qabnaa, hojii hojjetame qeequu fi madaaluunis barbaachisaadha jechuun ibsan. Komii hawaasni kaasuu kanneen akka miseensota inshuraansii fayyaa hawaasaa ta'uun tajaajila argachuu dhabuu, hospitaalota adda addaa keessatti tajaajilli quufsaa ta'uu dhiisuu, qorichi osoo jiruu ogeeyyiin tokko qorichi hin jiru halaa bitadhaa jechuu akka rakkootitti kaasuun bara hojii 2017 kenna tajaajila fayyaa hospitaalota kanaaf fooyyessuun barbaachisaadha jechuun ibsan. Kenna tajaajila fayyaa irratti hawaasni keenya sagalee baay'ee bakka baay'eetti dhaabbilee fayyaa keessatti qoricha gahaa hin argannu. Miseensa inshuraansii fayyaa taane gaafa dhaabbata fayyaa tajaajila dhabnu laaboraatooriin guutuu miti, dhiyeessiin qorichaa guutuu miti, ogeessi baay'een hin jiru. Kanaaf bakka tokkotti immoo naamusni ogeessas hanqina qaba. Kuni nu asirraatuu jedheeti nu asirratuu qofa osoo hin taane sirreessuus hin danda'u karaa jedhuun sagalee nuu kenne hawaasni. Sagalee nuu kenne jechuun madaalli biiroon adda addaa walitti gurmaa'ee yuunivarsiitota adda addaa irraa walitti funaanamanii public service irraa waajjira pirezidaantii irraa gadi bobba'aniini rakkoo isaanii qabatanii qaama nu keessa oolee bulu keessaa tokko biiroo fayyaati waan ta'eef waan amma jenne kana yoo fooyyeffatan sadarkaan kun biiroo kanaaf mala kan jedhuun madaalli dakatti hawaasni nama madaalu saniin garana dhufuu dandeenya. Malee ammas kenna tajaajila fayyaati irratti komiin bal'aan akka jiru gurri keenya guddaan ammallee kanaaf xiyyeeffannaa kennuu akka qabu waan haalamuu miti jechuudha. Hojii hojjetamu hundaa mootummaa eeguu qofa osoo hin ta'in hirmaannaan hawaasaa daran murteessaadha. Hospitaalonni yuunivarsiitii keessatti tajaajila kennaa jiran naannoo birootiif fakkeenya kanneen ta'uu danda'an jiraachuu kaasuudhaan hojiin akkasiitis cimee itti fufuu qaba jechuun ergaa dabarsan. Hospitaala yuunivarsiitii keessaa kanan dur hin beekne hospitaala Fiichee ilaaleera akka carraa ta'e bara kana. Hojiin achi keessatti hojjetame hojii nullee bakka hin kenniniif, hojii beekamtiin kenniniif, hojii garuu biyya kanaaf illee fakkeenya ta'uu danda'u. Yuunivarsiitii buuleeyyii biyya kanaa gugurdaa nu jennu warra yuunivarsiitii biraa dhaleef illee fakkeenya ta'uu danda'u achi keessatti argina. Tajaajila naannoo keenya keessatti hin jirre kan nu reefu daandeedhaan deemnee jalqabsiisuu hendu bakka tokkotti karaa guutuu ta'een hospitaala hojii itti galee hojjechaa jiru keessaa tokko waan ta'eef meebii yoo dhufanii jiraatan isaanis odoo carraa argatanii dhiyeessuu danda'anii gaarii ture. Yoo yeroos kan hin arganne ta'e garuu yuunivarsiitonni biroo as keessatti isin hirmaachifne hospitaala Fiicheerraa akka barumsa fudhattan isallee asumaan carraa isinii dhaamna jechuudha. Sadarkaa ministeera fayyaatti hojii geggeessaa olaanaan kenna tajaajila wallaansa fayyaa Dr. Lubbaa Borbunnoo fayyaan bu'uuraa waa hundaati bara 2016 kenna tajaajila fayyaatiin hojii quufsaan hojjetame miti hanqinnii fi ciminni maalii isa jedhu irratti xiyyeeffachuun murteessaadha jechuunis ibsan. Hooggantoonni hospitaalota adda addaa keessatti hojjechaa jirtan hojii fakkeenya qabu hojjechuudhaaf seenaa gaarii kaa'uu qabdu jechuunis ibsan. Walumaa galatti bar darbee maal hojjenne hojiin keenya gaarii maalidha, maaltu sirraa'uu qaba, hanqina maalii qabna, jajjabinni keenya maalidha kan jedhu sana mari'achuun baay'ee gaariidha. Mariin kun isiniif baay'ee murteessaadha jedhee yaada. Yeroo itti of ilaaltan, yeroo xiiqiidhaan hojjettan, kan bira dhufu ammoo kana caala hojjechuu qabna, milkaa'uu qabna jettanii yeroo milkaa'insaan hojjettan waan ta'eef kanaaf
walga'iin har'aa kan walga'ii biraatiin adda godha jedhee dubbachuun barbaada. So kanaafuu hoogganaa yeroo taatan yeroo hundumaa seenaa tokko dalagdanii darbuu qabdan. Hundi keenyayyuu hoogganaarra hin turru. Dabareedha waan ta'eef. So kanaaf yeroo hooggattan sana wanta isin fakkaatu yeroo gara biraatti deemtan ebalutu bakka akkanaa ture waan kana hojjete waan kana milkeesse akka jedhamee akka seenaatti akka isiniif dubbatamu nama seenaa hojjetee darbu ta'uu qabdu jechuudha. Bara 2017 hospitaalota keessatti hojii bu'aa qabeessa hojjechuuf abbootii qabeenyaa fi diiyaaspooraa akkasumas namoota garaagaraa hirmaachisuun qindoominaan wajjin hojjechuun barbaachisaadha jechuun ibsan. Hospitaala jijjiiruudhaaf biiroon fayyaa eegumsa fayyaa Oromiyaa qofti gahaa miti. Magaalaa haasofsiisuu qabna. Abbootii qabeenyaa haasofsiisuu qabna. Warra diiyaaspooraa namoota baay'ee namoota harki isaanii bal'aa ta'e kan rahmata guddaa qaban kan kennuu danda'an qabna. Isaan mobilaayiz gochuu dandeenya. Otoo mobilaayiz goonee hojii guddaa hojjechuu dandeenya. So kanaafuu bara dhufu yeroo hojii keenya ittiin milkeessinee hojii keenya ittiin sirreessinu qofa otoo hin ta'in yeroo bajetas mobilaayiz goonee hospitaalli keenya akka jijjiiramu akka guddatu akka mul'atu kan kana caalaa tokkoffaa baanee tokkoffaa kanarraa gadi bu'uun qabnu jennee haala sanaan akka itti milkeessaa deemnu ta'uu qaba kan jedhu. Ogeeyyiin gabaasa hojii kenna tajaajila fayyaatiin wantoota muuxannoo ta'uu danda'u dhiyeessanis iddoo hojii fooyyessuudhaan tajaajila gahaa kan kennan ta'uu dubbatan. Magaalaa hospitaalli keessa jiru keessatti kanniiniin hamma ta'e komii uummataa hir'isaa jirra. Bara itti aanus hamma dandeenyeen kanaa olitti hojjechuu fi kutannoon itti deemaa kan jiru ta'uu isaati. Uummanni kan kaasaa jiruun dhaabbilee fayyaa dhuunfaa keessa qoricha gahaatu jira. Kan mootummaa keessa garuu hin jiru. Prescription yookiin ajajjiin qorichaa bakkeerra deemaa jira, alalarra deemaa oola. Maaliif ta'a kuni? Keessumaa fayyadamtoonni inshuraansii fayyaa hawaasaa komii guddaa kaasaa jiru jechuudha naannoo kanatti. Kanaaf isa sanas nuti galii keenyas baajata amma nuu qabames daballee gaafii kana deebisuu rakkoo irraa furuudhaaf wanti hojjechaa jirru hin jiraani.